Hoogganaan balaa tasaa Itoophiyaa guyyaa har'aan waggaa 13 fi 50,000 hidhamuun isaa dhagahameeti jira. Magaalaan Finfinnee magaalaa qaala'insaa fi akkasumas manneen kiraa rakkoo ta'uu isiidhaatiinis kan ka'e Afrikaa irraa tokkoffaa ta'uun isii mirkanaa'eeti jira. Doonaald Tiraamp Afrikaadhaa fi akkasumas lammiilee Somaaliyaa yeroo hedduuf eegaraa ture irra deddeebiin qeeqa isaa ibseetii jira. Hanga kanaatiinis Doonaald Tiraamp walbira duubaan deddeebiin itti jira. Morokootti balaa tasaa mudateen namoonni 22 lubbuun isaanii yoo darbu namoonni 6 immoo madaa'uun isaaniitis dhagahameeti. Kanaanis lammiileen Morokoo hedduun isaanii gadda itti dhagahame ibsachaadhaati jiran. Amma immoo gara oduu keenyaa isaa lammaffaatti isa sadaffaatti waa'ee taaniif dabalutti Suudaan keessatti lola ammaan duratti deemaa ture keessaa lammiileen Koolombiyaadhaa harka keessaa qaban jechuudhaan shakkamaa turan to'annoo seeraa jala oolfate akkasumas Yuunaayitid Isteetsi uggura irra kaayuun isaaniitis beeksisanii jiran. Kana keessaayis oduuwwan guutuu isin dhageessu. Turkiin meeshaalee waraanaa Iraaniif Sooriyaadhaaf kennitee guyyaa har'aa miidiyaan Sooriyaa guutuu isiidhaa ifa godhuun isiidhaattis mul'ateetu jira. Amma immoo gara oduu keenya bal'inaatti wayitaaniif dabarru Doonaald Tiraamp dhiyeenya kanaatiif qeeqa garaagaraa Somaaliyaa irratti gaggeessuudhaan kan beekamu lammiileen Somaaliyaadhaa akaaniif Ameerikaa gadi dhiisanii ba'an jechuun guyyaa har'aa irraa eegalee tarkaanfii isaa itti fufeeti jira. Waldhabdee isaa fi Liyaan Umar jidduutti mul'ate kana ilaalchisuudhaan Doonaald Tiraamp guyyaa har'aa irraa eegalee lammiileen Somaaliyaadhaa poolisiidhaan qabamanii gara biyya isaaniitti akkaaniif deebi'an jechuun tarkaanfii fudhateeti jira. Somaaliyaa qofa osoo hin taane lammiilee Afrikaadhaa gara biyyoota hedduutti kan lakkaa'aman akkaaniif gara biyyaatti deebi'an jechuun ergaaniif dubbateen booda dhiyeenya kanaatiifis immoo yeroo lammaffaadhaafis irra deebi'uudhaan Somaaliyaa qeequun isaatis ni dhaga'ama. Doonaald Tiraamp irra deddeebi'ee Somaalii kan qeequuf maali jechuun dubbateeti gaafataniiti jiran. Somaaliyaa yeroo hedduu biyya siitiifis hin yaadne biyyaas hin jaamtu. Biyya waliis hin kabajne biyya fiitis hin kabajne jechuun dubbatan. Hoogganaan balaa tasaa Itoophiyaa kan duraanii obbo Mitikkuu namni jedhamu naannolee hedduu keessatti akka garaagaraa raawwataniin to'annoo seeraa jala ergaaniif oolanii murteen itti kennamuun isaatis dhagahameeti jira. Murtee kanaanis immoo waggaa 13 fi qarshii 50,000 adabamuun isaaniitis dhagahame. Naannolee Oromiyaatii fi Amaaraa, Affaar akkasumas naannoo Kibbaa keessatti maallaqa hawaasaan deeggaruudhaaf deeggarsa itti kenname mara isaatu dhuunfaa ofiitiif oolfachuudhaaf akkasumas meeshaalee mootummaan itti kenne maraa'uu dhuunfaa ofiitiif oolfatee cinaa tokkos gurguratee jechuudhaan ergaaniif irratti mirkanaa'een booda guyyaa har'aa hidhaa waggaa 13 fi akkasumas qarshii 50,000 adabamuun isaa dhagahameeti jira. Itti gaafatamaan balaa tasaa Itoophiyaati. Turkiin meeshaalee waraanaa Sooriyaadhaaf gargaarsa gootee jirtu hunda isii guyyaa har'aa Sooriyaan gadi baaftee mul'ifteeti jirti. Meeshaaleen kunneen immoo meeshaa adda addaa kan waraanaa kan ta'e taankii fi akkasumas meeshaa gurguddaa halaalatti waa rukutuu danda'an kan ta'an hunda isaaniitu kanneen Turkiin isaaniif deeggarsa goote mara gadi baasanii mul'isuun isaaniitti dhagahame. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyip Erdogaan yeroo hedduudhaaf biyyoota Musliimaa hunda hidhachiisuudhaan kan beekamu yeroo ammaan tanaatiifis immoo Turkii Sooriyaa cinaa dhaabbachuun meeshaalee waraanaa hedduu gargaaraati jira. Kanaanis Sooriyaan gammachuu qabanis ibsachaati jiran. Sooriyaan guyyaa walabummaa ishee guyyaa labsachaa jirtutti meeshaalee kanas gadi baasanii kan mul'isanidha. Sooriyaan ergaaniif Bashiir al-Assad irraa bilisoomteef waggaa tokkoffaa isiidhaatiin kan gammachuu isii keessatti meeshaa waraanaa haaraa argachuudhaafis gammachuu hedduun isiidhatti dhagahamuudhaatu mul'ata. Sooriyaan yeroo hedduu biyya irraayis ba'anii kanneen gabrummaa adda addaatiin isaan saaxilamanii magaalaan Finfinnee magaalota Afrikaadhaa magaalaa qaala'insaan beekamtu ta'uun isiitis beekame. Magaalaa Finfinnee keessatti manneen kiraadhaa jiraachuun rakkoo ta'uu isiitti mul'ata. Hawaasni jireenyaatii fi akkasumas maddeen oduudhaa akaaniif mul'isanitti Isnaayidar akka jedhee ibsetti garuu Finfinneetti manni jireenyaa qaalaa'uu irraa kan ka'een kiraa manneen kanneen karaa irratti argamanii fi kan galmaatis tokko ta'uun isaatis mirkanaa'e. Magaalli Finfinnee Afrikaa irraa magaala takka yoo taatu garuutuu immoo qaala'insi isii keessatti mul'atu qaala'insa akkaan hammaataa ta'uu isiitii mul'ata. Finfinneetti manneen hedduun kooriidarii adda addaa kan ijaaramaa jiran osooniif jiru garuutuu immoo qaala'insi jireenyaa kun akkamiin manneen kiraatii fi akkasumas manneen jireenyaa irratti mul'atan ajaa'ibsiifame. Warroonni harka qalleeyyii ta'anii fi akkasumas namoonni
namoonni tokko tokko jiraachuu akkaaniif hin dandeenyes Islaayindaar gabaaseetii jira. Islaayindaan akka gabaasetti Finfinnee irraa manneen hedduun rakkoo qaala'insaarra jiru jedhan. Morokootti balaa tasaa mudateen namoonni 22 yoo lubbuu dhaban namni 6 madaa'uun isaatis dhagahameetii jira. Morokootti manneen fooqiin hedduun jiguu irraa kan ka'een balaan tasaa kun ergaanii fi mudateefis namoonni kan miidhaman nama 6 yoo ta'u, namni lubbuun isaanii darbe immoo namoota 22 ta'uu isaanii biyyattii keessattis rakkoon akkanaa kun kan mudate rakkoo rifaasisaa ta'uu isaatiitu beekama. Morokootti hooggantoonni fi akkasumas itti gaafatamtoonni balaa tasaadhaa achirratti hirmaachuudhaan hawaasa isaanii cinaa dhaabbachuun akka gargaaraa jiraniitu mul'ata. Balaan kun ergaanii fi uumamees yeroo hedduu kan irra deddeebi'ee rakkoo kana fidaa turus akkasumas rakkoo kana isaayis bahuudhaaf hawaasni akkaaniif osoota deemaniif of qusannaa akka godhan jechuunis beeksisaniiti jiran. Magaalaa keessatti yeroo ammaa tanaatiif karaa banuudhaa fi akkasumas deeggarsaan waraana bira dhaabbachuu akkaaniif qabanis ni mul'isan. Kun immoo warreen balaa tasaa cinaa warreen jiran martinuu gargaarsaa fi waan barbaachisaniinis warreen miidhaman cinaa akkaaniif dhaabbatanis beeksisaniitu turan. Manneen jigan kun immoo yeroo hedduufis Morokootti kan qofa osoo hin taane ammaan durattis jiganii manni hedduun jigee rakkoo hedduu namoota irra akkuma har'aa kanatti geggeessee jiraachuun isaatis dhagahameetii jira. Kuni garuutu immoo wal duraa duubaan tarkaanfii haalli itti jiramu kun mootummaan biyyattiis tarkaanfii fudhatee duuba deebisee akka xiqqeessuuf illee manneen hunda gadi fageessanii akka ijaaran beeksisan. Waraana Suudaan keessatti yeroo hedduudhaaf gaggeeffamaa turee fi qabeenyaa fi diinagdee hedduu barbadeessee ture keessaa lammiileen Koolombiyaadhaa harka qabaachuun isaanii mirkanaa'eetii jira. Lammiileen Koolombiyaadhaa achi keessaa harka qaban kanneen kaampaaniiwwan gurguddaa garaagaraa kan qabanii fi akkasumas Suudaan keessatti waraana leenjisuudhaa fi meeshaalee waraanaa Suudaan keessatti dhiyeessuudhaan hawaasa Suudaan waliin fixaadhaa kan turan ta'uu isaanii Yuunaayitid Isteetsi beeksiseetii jira. Kanneen ugura irra kaayaman kunneen achi keessaa kaampaaniiwwan gurguddaa kan qabanii fi lammiileen Koolombiyaa kunneen hooggantoota waraana Koolombiyaa kan duraanii kan ta'anidha. Kolombiyaan akkamiin Suudaan keessa seentee isaanii waliin hariiroo hidhattee waraana Reepoorsi takkaa'uu immoo dafee dhaqqabaa jedhamuudhaan kan beekamu kan mootummaan lolu irra wajjiniin hidhata godhattee waraanni kun akkamiin loluu danda'an jechuunis yeroo hedduuf gaaffii biyyoota garaagaraatti ture. Lammiileen Koolombiyaadhaa kun immoo waraana kana gargaaruudhaan akka mootummaan aangoo irraa fonqolchanii mootummaa haaraa biyyattii keessatti hundeessaniifis uummata tattaafachaa jiranii jechuun Yuunaayitid Isteetsi ugura irra keessee jirti. Hanga xumurichaatti kan nu daawwattan galatoomaa isiniin jenna. Oduuwwan keenya kan yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa.